Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arra WhatsApp bareedaa FM WhatsApp isin agarsiisu deema. WhatsApp FM WhatsApp ni waa hedduudhaaf isin gargaara. Akkasuma message yoo ka'ee namni isinitti ergee isinirraa balleesse haala kamiin iyyuu wanti namni ergee balleesse isin biratti qabamee hafa jechuudha. Isa kanan isin agarsiisa. Jalqaba Google Chrome keessaa gabbuustanii waan kana Google Chrome jechuun isuma kana namoonni beeka. Gubbaa sanitti FM WhatsApp ettanii barreessitan jechuudha. Bakka kanatti iddoo kanatti FM WhatsApp kunoo innu kallattii annaa baasee dhufidee jira. San booda itti cuqaastanii egasii booda gadi deemtanii kunoo isa kana inni buufattan jechuudha. Inni kun isa duraati. Inni kun immoo seeverii lamaffaadha. Kana wayya jechuudha. Kan lammaffaarra jiru kana jechuudha. San booda kunoo inni iyyuu kallattiin isinii buusu jammara eegala jechuudha. Akkasitti ni eeggatan jechuudha amma dhumutti. Amma gadi buute jechuudha. Kunoo gadi bu'u eegalee jira. Meegabaatii 57.13 dha. Amma garas bu'u jira. Xiqqoo dafee bu'a. Sekendii muraasa ni eegganna jechuudha. Obsaan fixatee jira amma. WhatsAppiin kuni waa hedduuf nama gargaara jechuudha. Waan baay'eedhaan nama gargaara. Amma gabbu'ee jira. Asirratti gadi ni cuqaasne al tokko akkasitti. San booda install goona. Akkasitti osoo keessaan bahin akkasitti install ni gootanii san booda faayila keessan seentan jechuudha. Software bilbilaa akka duraa miti jijjiiramee jira. Waan Google keessaa bu'u jalqaba achuma irratti install gootanii sana booda faayila keessaa gadi buustanii jechuudha. Amma kana ogguunni guutee ka'u faayila keessan deema jechuudha. WhatsAppiin kuni waan hedduudhaaf nama gargaara. Risaalaa namni sitti ergee balleesse qofa osoo hin taane fuula isaallee suuraadhaan haguuguu dandeessanii kan keessaa qofa osoo hin taane ka alaal jechuudha. Amma bu'eeti jira. Oopinii kana ni tuqnal tokko akkasitti gadi bu'ee jira. Kanas amma banuu qofa nu hafe jechuudha. Inni isa kana san booda asirratti cuqaastanii halluu ni gootanii san booda bakka kana ni tuqxanii san booda lakkoofsa keessanitti naqxan jechuudha. San booda next gootanii message ni dhufa jechuudha. Continue gootanii halluu gootanii koodii eegganna jechuudha. Amma lakkoofsa dogongoreen jira dhiifama. Duwwaa 5 duwwaa 7 41 59 41 akkasi. Seenee jira kanas amma. San booda bakka kana ni tuqxanii san booda kana ni tuqxanii haaromsuudhaaf maqaa ittiin barreessitanii jechuudha. Abuhaniifa next gootanii san booda kanas kana irraa yoo feetanii invite gootanii follow gootanii kun dhaabbata Facebook dhaabbata jiraati. Telegram irratti, Twitter fi email irratti X goona. San booda banamee jira jechuudha. Amma kun amma banamee jira. Sagaleedhaaf wantoota garaa garaa erguudhaaf ni bananna. San booda maqaan kana bakka kanarra akkasitti isinii dhufa jechuudha. Ifama amma bakka kana ni tuqxan mallattoo pilaasii kana ni tuqxan si'a tokkitti. San booda bakka kana
huccuu qabdu yookaan immoo kanateeraa fakkaatu yookaan inni tuqxanii san booda kalara isaa jijjiirtan jechuudha. Kalara isaa yoo kana hin feene bilbila keessaa amma kun online irratti kan jirudha. Bilbila keessan keessaa yoo feetan immoo mallattoo kana tuqxanii kunoo san booda aaditti gootan jechuudha. Ani amma suuraatti galchuu fedha. Suuraa waan itti galchuu fedhuu fi idiitti bakka jettu kanan tuqa. Bakka idiitti kanan tuqa. San booda mallattoo kana naa fida. Mallattoo filaashii kana. San booda suuraa faayila keessan keessa jiru isinii fida jechuudha. Ani amma kan irra kaadhu. San booda xiqqoon fokkistii kuni bilbila irraa hin bareedu jechuudha. Jijjiiru mee kanumarra kaa'u. San booda seef ni gootanii. San booda amma seevii ni gootan jechuudha. Yoo immoo kana itti guutuu fedha keessa yoo ta'e itti guutan rakkoo hin qabu. Ani ammas fixeera seeviin godha. Akkasitti ta'ee jira jechuudha. Amma maal ta'ee jira? Gubbaa shaashaa keessanii taa'ee jira kun jechuudha. Mee amma maqaa itti barbaadu bilbila keessaa halluu ni godha. Kontaaktiin dhufee naaf ba'u. Amma egaa suuraa akkasitti irra galfattanii booda akka namni risaalaa yookaan miseejii isinitti ergee diileetiin goonee fi yoo diileetii godhes akka inni qabatee taa'uu fi mallattoo tuqaa sadii ishee kana ishee gartee jechuudha. Tuqaa sadii dudduuba kana jirtu kana ni tuqxanii. San booda FMwhtsappii keessa seentanii. San booda akkasitti kana bakka kana tuqxanii piraayivasii kana keessa ni seentanii seekuritii. Kuni amma yeroo isin online jirtan akka namni isin agarree isin nama agarree godha. Wantoota isin garteetu isteetii isin gadhiisan nama meeqatu arguu fedha. Kana yoo barbaaddan itti bantanii. Amma bakki hin deemaa jiruu fi bakka kan ta'e antii diileetii kana jechuudha. Yoo namni miseejii ergee isinitti balleesse amma ni bada jechuudha. Kanaafuu ishee kanatti bantanii itti yogguu bantanuu abbaan fedhe balleessuyyuu isin bira taa'a jechuudha. Ammas bakka kana itti bantan ishee kana. Tole amma bannee jirra irraa deebina banaa jira amma. Amma homtuu chaatii kiyyarra hin jiru bakka kana tuqxanii namoota affeeruu barbaadanii irraa argattan jechuudha. Mee amma ofii kan kootii itti ergu jechuudha. Waatsaappii biraan qaba waan ta'eef biizinees waatsaappiidhaanii risaalaaf itti ergee balleessu jechuudha. Amma kan kiyya kana mi'uma fedhe itti ergee kee balleessu. Amma zim jedhetuma abarreessu. Kana booda guutuu isaan diileetii godha bakkatti jechuudha. Akka namni sun hin agarree fi kunoo ooliin balleessa jechuudha. Amma ana biraa hunduu badee jira. Argaa jirtanii. Deemee kanas guutuu isaa haa balleessu biraallee jechuudha. Nin balleessa. Kun amma asii badee jira. Asii badee jiraatu isaa argaa jirtanii. Yeroo achi keessa seennoo deemnee haa ilaallu achi keessa jira moo hin jiru. Amma kunoo tokko faara ni jira. Hin banne ana biraa kunoo. Hundi isaatu ni jira jechuudha. Mee mootuma si ilaaltanuu qulfii sana immoo haa banu. Yoon qulfii sana deebi'ee cufee jechuudha. Risaalaan kun hin bada. Kallattumaan bada. Mee FMii haa tokko sitiingii qulfii sana yeroo ani cufu risaalaan ammatti ogguutti deebi'u hin jiru jechuudha. Amma kun kana lamman miti ittiin deebi'a yeroo itti deebi'u guutuun isaa badee ni eega jechuudha. Kunoo kun jechuudha. Dhiifama. Dhiifama. Halas agartanitti fakkaata. Bifa kanaanii waatsaappiin kun waa hedduudhaaf isin fayyada. Yoo immoo toorarra hin jiraannes immoo isa duwwaa akka shabakaa kan isaa duwwaa irraa cufuun hin danda'ama jechuudha. Shabakaa kan waatsaappichaa qofa cufuun hin danda'ama. Kunoo mallattoo kanaanii shabakaa isaa cufuu jechuudha. Akkasitti akka nama online irra hin jirretti ni cuftanii yeroo barbaadan ni bantan jechuudha. Waa'ee kana isin gargaaran jedha. Abonneeffadhaa yuutuubii keessa sabiskiraayibii godhaa. Kunoo agartanii jechuudha.
badee jira agartanii saalaan amma qulfiin amma banee badee jira kun guutuunsaa badee jira riimuuvii ta'ee jira maaliifi natu qulfii kana cufee jechuudha amma nagarsiisaan turre deebi'ee nagarsiiseera jechuudha amma guutuunsaa badee jira yoo nama qulfii sana bane immoo deebi'uu danda'a jechuudha qulfii sana yogguun deeme banuu hin deebi'e akkuma sanatti kallattiidhaan ni deebi'anis ni jedha ulfaadhaa galatoomaa bakka kana banuu irraanfatinaa jechuudha keessaa baanee daqiiqaa muraasa booddee hin deebi'e shabakkaa isaatti banee jechuudha. akkasi yuutuubii keessa sabiskiraabii godhaa nagaatti.